Bulchiinsi yeroo Tigraay mootummaan federaalaa mindaa hojjettoota lurraa qabee jechuudhaan ergamatan booda odeeffannoon mootummaan federaalaa hojjettoota mootummaa Tigraay baay'ee gadhiise jechuun tamsa'aa turte soba ta'uu ibsan. Biyyi Paakistaan rakkoo nageenyaa baay'ee galeessaa keessatti uumamteef manguddummaa sirrii taatee akka xumurtu abdiin eegamaa turullee abdiin kun fashalaa'uu dhaga'an. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoota isaa erguudhaan odola Iraan Kaargii to'achuudhaaf yaadaa jiraachuun himame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa bitootessa 30 barree 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo Egeree Miidiyaatii amma bal'ilatuutti aansina. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Tigraay ibsa bitootessa 20 bara 2018 baaseen odeeffannoon biiroo maallaqaa fi sosochii qabeenya naannichaa irraa argame irratti hundaa'uudhaan hanga ammaatti jijjiirraan maallaqaa akka hin raawwatamne ibse. Ibsichi odeeffannoo naannaa jiru guutumatti soba hajee yoo ta'u gabaasaaleen kanneen bulchiinsa naannichaatii fi hojjettoota mootummaa jidduutti walamantaa dhabuu uumuuf kan kaayyeffatan ta'uu ibsati jira. Ibsi biiroo kun kan ba'e yeroo deeggarsi baay'ata federaalaa onkololeessa bara 2018 irraa eegalee addaan citee ture ni deebi'a jedhamee eegamutti hoggaa ta'u ibsi kun dabalataan mootummaan federaalaa jijjiirraa baay'ataa dhiyeessii bobaatiif meeshaalee bu'uuraa dabalatee qabeenya murteessaa ta'e daangessuu itti fufee jiraachuu himee jira. Dhiibbaan kun kallattiidhaan jireenya guyyaa guyyaa uummataa irratti rakkoo geessaa jiraachuu ibse. Mootummaan naannichaa haalli kun walxaxaa fi yeroo dheeraa ta'uu hubachuun hojjettoonni mootummaatii fi uummanni guutuun hanga furmaanni waaraan argamutti tokkummaan ta'anii of gargaaruu cimsuu akka qaban dhaame. Ejensiin daldalaa fi alargii Tigraay dhiyeenya kana muddee irraa eegalee dhiyeessiin bobaa naannichatti guutumatti addaan cituu isaa kan beeksise hoggaa ta'u kunis tajaajila mootummaan piroojeektiilee bu'uuraalee misoomaatii fi kenniinsa eegumsa fayyaa irratti jeequmsa guddaa akka fidu akeekkachiisuun booda kan raawwatame ta'uu isaati. Torbee dabre kana magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee dabalatee magaalota adda addaa keessatti barsoonni fi barattoonni mindaa barsoota manneen barnoota cituu mindaa kana hordofuudhaan mormii dhageessaa turuun ni yaadatama. Hirmaattonni kun akka jaanitti onkololeessa bara 2018 irraa eegalee mindaan barsoota addaan cituun akka aangawoonni naannichaa jaanitti ammoo jireenyi isaanii irratti dhiibbaa guddaa kan geesse yoo ta'u hojii manneen barnoota illee addaan kutuu beeksanitti jiran. Hirmaattonni kunneen mootummaan federaalaa dirqama isaa bahuu dhabuun hawaasni addunyaa rakkoo kana furuuf dhiibbaa akka godhus gaafatan. Mormitoonni kunneen mindaan addaan cituun rakkoo maallaqaa qofa osoo hin taane barsoonni mindaa malee hojjechuu dadhabuu fi mirkanaa'uu dhabuu manneen barnoota kanneen jiran illee cufamuus beeksanitti jiran. Hiriira kana irratti kan argame itti aanaan pireezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Amaanuel Asaffaa hiriira mormitoota kana irratti akka dubbatetti kafaltiin baay'ataa fi mindaa addaan kutuun balaa qofa osoo hin taane kun immoo deebisee naannicha keessatti jeequmsaa fi waldhabdeen biraa akka uumamu kan taasisu illee dubbate. Dameen barnoota kan waraana kana irratti xiyyeeffate keessaa tokko yoo ta'u ammallee khasaaraa guddaa kan qabu hoggaa ta'u tattaaffii deebisanii ijaaruu suuta suutaan laaffachaa dhufuun ibsate jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay kanaan dura marii mootummaa federaalaa waliin muddee bara 2018 baay'ata yeroo dheeraaf harkifatee gadhiisuuf gaggeeffamaa ture. Mari'achaa turullee kan beeksise hoggaa ta'u pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa yaada baay'ataa kanarratti waliigaltee qajeelfamaa baratti akka geemee fi maallaqni kun yeroo dhiyootti akka gadhiifamu himullee garuu inni kun osoo milkaa'in hafuun ibsameeti jira. Paakistaan manguddoo araaraa baay'atu galeessa ta'uudhaan eegamaa turuun ni yaadatama. Kunis baatii tokkoof kan itti fufe lolli Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin booda hoggaa ta'u akka itti aanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa biyya Paakistaan Ishaaq Darajawutti Ameerikaa fi Iraan marii jidduu isaaniitti taasifamuuf haala mijeessuuf Paakistaan irratti amantaa dhabanii jiranii jechuudhaan komeediyeessuun dhaga'ame. Kun kan ifame immoo Paakistaanii fi ministeerri haajaa alaa Suud Arabiyaa Islaambaaditti walgahii gaggeeffame irratti hoggaa ta'u Masriin Gamashiitiin walgahiin tun kanaan dura biyyoota lamaan jidduutti xalayaa wal jijjiirraa ture gara marii kallattiitti jijjiiruuf kan kaayyeffate ta'uu mirkaneessitee jirti. Iraan karoora nagaa qabxii 15 qabu kan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeesse yaalii dirqiiti jechuudhaan kan kuuffifte hoggaa ta'u wixinee karoora marii qabxiilee 5 irratti xiyyeeffate mataa isii qopheessitee ajjechaa qondaaltota Iraan akka dhaabbatuu fi miidhaa dhaqqabeef immoo beenyaan akka kafalamuuf marii araaraatiif haal dureewwan kunneen guutamuu akka qaban gaafachuun dhaga'ame. Garuu tattaaffii dippiloomaasii kana jidduutti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoota lafa irraa gara Iraanitti erguuf yaada akka jirullee gabaasichi naannawa keessaa bahan ibsanitti jiran. Akka gabaasni humna Ameerikaa Peentaagoon ibsetti waraana lafaa torbaan muraasa turuu danda'uuf qophaa kan jiran hoggaa ta'u waraanni Ameerikaa 3,500 ta'an gara naannichatti ergamaa jiraachuun ibsame. Taatee kana hordofuudhaan afyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Baaqar Galiibaaf akeekkachiisa cimaa kanneen humnoonni Iraan lammiilee Ameerikaa lafarratti dhufan ammoo lafarratti gubuu fi michoota naannoo isaanii jiran adabuuf qophii ta'uu beeksise. Finciltoonni Huutii Yamanilleen haleellaa misaayilaa jalqaba Israa'el irratti raawwatame labsuun waraana kana irratti hirmaannaa akka taasisanis ibsanitti jiran. Kunis daandii dabalataa tarsiimoo baabee
El Mandab Angalana Dima Galo Galana Adanirra Adabasu Rati Kanti Fatogato Warani Huti Yaman Doni Wan Israel fi Amerika Galo Galana Dimarra Akka Hindabarres Akek Kisaniti Jiran Khufati Warana Kana Dofus Khufati Dinek Defi Burale Misoma Dunyarati Midagi Sajirachun Ibsame Yero Amantana Gatim Boba Zarka Olananan Dabale Khanjiro Gato Iran Strait of Hormuz erga cufteen booda boba'aan barmeelli tokko doollara Ameerikaa 100 fi 17,7 bitamaa jiraachuu ibsame. Haleellaan misaa'ilaa Iraan dhaabbata almuuniyeemii addunyaa guddicha Bahareen irra jiru irratti raawwatte hanqina almuuniyeemii addunyaa irratti akka mul'atee fi gatiin isaa akka dabalu kan taasise hoggaa ta'u dhaabbanni to'annoo niwukilaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii EIA suuraa satellaayitii dhaabbata oomisha bishaan ulfaataa Iraan naannoo Akar jedhamu keessatti haleellaa Israa'el irratti miidhaa guddaa geessitee jiraachuu beeksise. Waraanni kun hangammaatti Iraan keessatti lubbuu namoota 900 ol kan fixe hoggaa ta'u Libaanos keessatti illee namoota 200 ol ajjeesee jiraachuu fi Israa'el Iraaqii fi Ameerikaa biratti illee lubbuu namoota galaafachaa jiraachuun ibsame. Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoota isaa gara odola Khariitti erguudhaaf Iraan to'achuuf yaadaa jiraachuun dhagahame. Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanni Ameerikaa Iraan keessatti wirtuu bobaa guddaa kan taate odola Khariitti salphaatti to'achuuf akka danda'u akeekkachiisee jiraachuun ibsame. Tiraamp dubbii kana kan dubbate gaafii deebii gaazexaa Financial Times wajjin taasisee hoggaa ta'u bobaa Iraan to'achuudhaaf akka yaades ibsatee jira. Tiraamp odola kana to'achuun baay'ee salphaa akka ta'ee fi lafee dugda dinagdee Iraan akka cabsuu danda'us ibse. Khariitiin odola tarsiimoo guddaa hoggaa ta'u oomisha bobaa Iraan 90 gara alaatti ergamuunis ibsamee jira. Odola kana to'achuudhaaf ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoota isaa erguuf yaadaa kan jiru hoggaa ta'u haleellaan Ameerikaa fi Israa'el yeroo ammaan tana Iraan irratti raawwataa jiran cimsanii kan itti fufan ta'uu ibsame. Tiraamp akka jeetti Iraan keessatti xiyyeeffannoo waraanaa hedduu barbadaa'uu fi jijjiiramni sirnaa bu'aa qabeessa ta'e raawwatamee jira jechuun ibse. Tiraamp akka ibsetti ji'a tokkoof dhiibbaa guddaa keessa turrullee yeroo ammaan tana Iraan laaffachaa dhufuu fi ammoo dhumarratti mariidhaaf harka kennuun isaanii waa'ee dhoollee jechuudhaan irra deebiidhaan dubbate. Kana malees pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisaa yeroo sadeessaaf kanneen Iraan buufata daldalaa bobaa Strait of Hormuz banuu baannaan yeroo gabaabaa keessatti buufataalee niwukilaraatii fi elektirikaa isaan irratti haleellaa jabaa kan raawwatu ta'uu beeksisee jira. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa dhaabbilee barnootaa olaanaa dhuunfaa irratti tarkaanfii ariifachiisaa fudhateen dhaabbileen barnootaa dhuunfaa 52 akka cufaman murteesse. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii mootummaa federaalaa Itoophiyaa dhaabbilee barnootaa olaanaa dhuunfaa 52 irratti murtee haaraa fi ariifachiisaa dabarseen hojii irraa kan oolche yoo ta'u murtee kanaanis beekamtii yookaan laayisensii isaanii dhaabbilee barnootaa 52 akka haqamu ibsee jira. Abbaan taayitichaa akka beeksisetti dhaabbileen kunniin yeroo hundumaa akeekkachiisaa fooyya'insa qulqullina barnootaa isaanii irratti kennameef kabajuu dhabuu isaaniitiin murteen kun akka irratti fudhatame kan ibse yoo ta'u akka odeeffannoon ministeera barnootaa irraa bahee agarsiisutti dhaabbileen barnootaa kunniin onkololeessa bara 2015 irraa eegalee yeroo adda addaatti akeekkachiisni itti kennamus akeekkachiisaa kan fudhachuu hojii irra oolchuu dhabuu isaaniitiin wal qabate murtichi akka irratti fudhatame ibsamee jira. Xalayaan dhaabbatichi mootummaa naannolee bulchiinsa magaalotaa fi qaamolee mootummaa haqaa koomishinii poolisiif ergame akka addeessutti dhaabbileen kunniin battalumatti tajaajila barnootaa olaanaa dhaabuu akka qabanii fi tarkaanfii seeraa bulchiinsaa akka irratti fudhatamu kan hubachiifame yoo ta'u murteen kun kaayyoo ijoo lama qabaachuu isaa kan ibsame yoo ta'u innis mirga barattootaa eegsisuu fi qulqullina barnootaa mirkaneessuu irratti akka xiyyeeffates ibsamee jira. Tarree dhaabbilee beekamtii isaanii haqame keessa kolleejjii akka Abisiiniyaa Biizines and Ikoonomiks kan keessa jiru yoo ta'u dabalataanis Yuunaayitid Oromiyaa Kolleej, Smart Biizines and Teknoolojii Kolleej, Liid Star Kolleej and Biizines fi kanneen biroo walumaa galatti dhaabbileen barnootaa 52 irratti murteen cufamuu akka fudhatamee jiru ibsamee jira. Mootummaan barattoonni dhaabbilee barnootaa kanneen keessatti barachaa jiran odeeffannoo mootummaa irraa bahe hordofuudhaan manneen barnootaa isaanii akka jijjiirataniifis waamichi dhiyaateefii jira.